muna nuti mana ijaarrachu luukii 35 irratti baasii meeqa na gaafata. Simmintoo meeqa, bolokeeni meeqa, qorqoorroo meeqa, ashawaan meeqa, dhagaan meeqa, feerroon meeqa, bakka lafti meeqan jira, gurgurtaa lafa meeqan jira, bittaa gurgurtaa walumaa garattu jechuudha. Uruun isaan na gaafataa turtan. Ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessanii warri chaanaalii kiyya alaatatan isinirraa badee jira. Viidiyoo kiyya laayik godha, sheer godha, subscribe godha. Warroonni takka takkaan na gaafattan takka takkaan akkamittiin isinii hima. Obboleettii teenya takkatu muna ani luukii 35 qorqoorroo luukii 35 meeqan akka ijaaru jettan. Dhifama. Qorqoorroo luukii 35 mana kana mana akkamii ijaarta? Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti qorqoorroon sadarkaa qaba. Gaafan nu jennu addaani amma ni dabala yookiin 200 luukiin tokko yookiin 900 yookiin 1000. Kanaaf jechuudha gaafa waa ijaarra jennu hedduu takka fudhataadha. Utoo namaam ta'ee utoo namaa mijaatee bitatanii bareedadha. Okay, isinii salphisa asuma deebi'e. Obboleettiin teenya mallaqa gahaa yoo harkaa qabaatte mallaqa of dandeetti hasabdee herreegdee harkaa qabaatte qorqoorroon sadarkaa qaba luukii 35 herreeg 1200 jechuudha. Dabalee jira amma qorqoorroon hin dabala 1200 tokkoffaan na fakkaata. Lamaffaan illee akkasumatti sadarkaan gadi buuftee dhooftaa sadaffaallee akkasumatti gadi. Kana sadiin irra hin tartuutti. Abadan kana gadi arfaffaa bituu hin dandeettu. Maaliif qorqoorroon arfaffaa humna akkasiin qabu. Mijataan tokkoffaan fakkeenyaaf mana goojjoo beetii jedhan sanni beeytuu miti. Mana goojjoodhaaf qorqoorroo kamtu nu barbaachisa? Tokkoffaatu nu barbaachisa. Qorqoorroo Adaamaa qorqoorroo isa jedhamu kan hin beeytanii miti. Okay. Mismaarri meeqa akka ta'e, simmintoon meeqa akka ta'e, ashawaan meeqa akka ta'e. Ati mana hin ijaaraa jetta malee akkati ijaartu dura miiliyoona takka tuqaa harkaa qabaadhu. Gaxiqqaatu miiliyoona tokko 500,000 600,000 harkaa qabaadhu. Harka bichaa 100,000 lafa kaa'i. Harka kee kafaluuf. Guyyaatti meeqan akka oolu beek. Namni tokkichi meeqan akka oolu. Ka ijaaru yookiin kontiraata sirraa ka fudhatu ta'a. Guyyaatti meeqan akka oolu sabda. Sadaffaa immoo nama kana jala nama kana yoo kontiraata kennite birrii gahaa kee qabaattee taanan fakkeenyaaf goojjoo beetii yoo ijaaratu barbaadde miiliyoona 2 qabaatu qabda. Quality eeggate. Maaliif meeshaan dabalee jira waan ta'eef. As keessatti harkatu jira namatu jala kontiraata hojjetullee akkasii. Kaseera si hojjisiisu immoo yoo qabaatte akkasii yookiin immoo kontiraata kennuun oolu. Kana gochuuf bittaallee yoo ka sodaattan taate ijaarsas yoo ka sodaattan taate ani gaafa keessa qabee gadi ilaalu bittaatu caala. Bittaa miiliyoona beekan bittallee. Gaaf lafa duwwaa qabaatte immoo ijaarsa waggaa 3 isaa'e mana keeti caqasa isinitti hima. Lafa qabaattee gaafa jette lafa qabaattee gaaf ijaaruu hedde waggaa 3 yookiin waggaa 3 yookiin waggaa 2 maatii keetirraa badde hiriyoota keetirraa badde jijjiiradhu bilbila. Dhaamsa isanii qaba. Jijjiiradhu biyya keessatti jijjiiramuuf ati biyya ambaa teettee waggaa 2 bilbila kee jijjiirrattu qabda. Waggaa 2 yookiin waggaa 3 bilbila kee yoo jijjiiratte ati haftaamidha. Wallahi billahi almasinyire. Ati mana goojjoo maal fakkaatu ijaarata? Tokkoffaa hiriyaa teetirraa fagaa jijjiirra lakkoofsa. Lammaffaa maatii keetirra jijjiirra lakkoofsa. Sadaffaa booliyan keetirra jijjiirra. Kun sadiin jechuudha. Waa sadiin kana goote taananii ati mana maal fakkaatu ijaarata? Karaa namni hin beekneen haadhaaf abbaa kee kennaan hin jiraa miti kan namni sii kennu guyyaa ayyaana ramadaana sii kenna iida sii kenna. Riski akka tasaa mana rahmata hodhaite yookiin namitti dubartii rahmata qabdu yoo bira galte ta afaan irra jirtu sama yoo rakkatte maatii keeti erge. San duuba yoo mana ijaaratu hedde maatii keetirraa fagaadhu. Yoo mana ijaaratu hedde hiriyaa teetirraa fagaadhu.
hundumattu guutumattu hiriyaan takka bar akka ati ugurin sochoone si gooti akka ati haadha manaa hin taane akka ati waan tokko godhanni si sochoofti si qabdi akkatti si qabdi tontoomate akkatti si cuunfite si qabdi akka ati isi ol hin tarre akka ati sadarkaa amma fakkiin kun wal taraa miti akka isi ol akka asii gadi taatu yoo akkam si jaalatte yoo ati isirraa liqii barbaadde yoo ati isii kadhatte yoo uffata isii gadi uffatte yoo dibata isii gadi dibatte yoo harka isii eeggate si feete hiriyaan amma taakkasiiti takka hirii si yaaddu hin jirtu ta'at otoo rakkatte si bira dhaabatu hin jirtu hiriyaan amma balala bichaa hiriyaa jechuun yoo rakkollee yoo gammachuullee yoo gaddallee tasii dhaabattu akkasitti naa qaba kanaaf dhaamsin an isinii dhaamu wanni an isinii godhu hamma dandeettii kiyyaatti namarraa fagaadhu jiraadhu dalagoo ta'e dalagadhu sa'aatii qur'aana kee qaradhu sa'aatii raahaa qabdu raahaa godhadhu yeroo boqonnaa keetiitti fayyadamu akkuma isiniin jedhe mee maal jette munaanii wanni kun jijjiirama akkamii qaba wanni kun isin jette kun na jijjiira ji'uma 2-3 yookiin immoo waggama tokko waggama 2 yookiin waggama 3 an isiniin jedhe kana jijjiirama qabamuun qabu laalta amumarraa qabi bilbila kee jijjiiradhu iimoo kee jijjiiradhu WhatsApp kee Telegram kee Instagram kee Facebook kee bakka wantoota namni si beekan jijjiiradhu ati jiraadhu malee namni akka duutetti si haa beeku jiraadhu ofii keetii dalagadhu ofii keetii jijjiiru ofii keetii namni dhagay namni siin ta'u namni si nyaatu malee si duguuguu malee si qunchisuu malee tokko mucaan kuni nuuf rakkatti nuuf dheebotti nuuf beelofti nu qarqaarti nu bira dhaabbatti wallahi billahi kasin jedhu jiru ati mana ijaara achi teettee namni kana natti himu jettaa miti kana natti himu jettaa miti sitti hime anu dhiisi waa'ee warra keetii dhiisi haadhaaf abbaa kee nagaa haa qabaatan akkuma siin jedhe dhibba gizee isaa rakkatan dhibba takka ergeef maaliif hoo jette ati gaaf biyyatti galte saraaha ati gaaf biyyatti galtu yoo tanan qabaanne yoo asirraa waan qabaanne yoo beessee tanan qabaanne biyya keessatti fokkattu leensi jibbamtu leensi ka biyya arabaatitti umurii fixxee isiidha wadalloo nyaachifteen isiidha isinii haa gadu wantoota an isiniin jedhe kana ulaagaalee guutuu dhabdan taanan jiruu kee guutuu umrii kee guutuu ati biyyatti jijjiirama takkaan fiddu biyyuma arabaa san teetta TikTok marra teetta sagalee namaa dhageeffatta kadhuufus katarus viidiyoo kiyya asirratti dhaam viidiyoo lamaffaatiin aanuun hanga walitti deebinutti nagaa naa tura.